Hai dhaggeeffattoota YouTube channel akkam jirtu torban darbee Hennaa darbeenaa tajaajilaan iddoon guddoo ofitti qoonnee ilaalle ture. Har'a immoo gosoota Hennaa darbeenaa kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti simple past tense or a simple past tense. A past tense is classified into four major groups such as simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and the past perfect continuous tense. Hennaa darbeenaa kuni caasaadhaan iddoo gurguddaa afuritti kan inni qoodamu tokkoffaa irratti mee simple past yookiin Hennaa darbeenaa wajjin ilaalla. Formi isaa akka armaan gadii kanatti kan inni barreeffamu subject plus verb to plus objective yookiin immoo afaan keenyan matima ida'uu xumuraa ida'uu yookaan barbaachisu ta'e objective itti dabala jechuudha. First, let us say something about regular and irregular verbs. Waa'ee Hennaa darbeenaa kana yookiin immoo past tense kana ilaaluun duratti regular verb warra jedhamanii fi irregular verbii adda baafachuun dirqama ta'a jechuudha. Regular verbs kanneen jedhaman verbii jalqabaa yookiin xumura jalqabaa irratti ed dabaluudhaan gochi tokko xumuramuu warra argisiisuu danda'anidha. Fakkeenyaaf look ilaaluu kan jiru kun look plus ed is equal to look. Clean plus ed clean. Wait wait. Verbs ending in y change y to ed. For example, fakkeenyaaf jecha work yookiin dhiphachuu jedhu maal ta'a? Work. Past participle yookiin verb sirni isaas work ta'a jechuudha. Irregular verbs are verbs that looks like the following. Irregular verb warra jedhaman immoo verboota kanneen armaan gadii kan fakkaatan kanneen jechuudha. Verboonni kun baay'eetu jiru. Verboota kooman ta'e adda baafachuun gaariidha. Yeroo qormaata biyyoolessaas ta'e qormaata kilaasii keessatti kan nama gargaarudha. Look, another irregular verbs listed below. Ask, asked, asked past participle. Open, open, open. Learn, learned, learned. Stay, stayed, stayed. Close, closed, closed. Accept, accepted, accepted. Examples of past tense yookiin fakkeenya Hennaa darbeenaa. Example number 1. I played football yesterday. Ani kaleessa kubbaa taphadhe. Miidhima kana caasaadhaan adda haa baasu. Tokkoffaa irratti I kan jedhu kun maal argisiisa? Subject argisiisa jechuudha. Played kan jedhu kun immoo verb tuudha kan inni argisiisu jechuudha. Football kan jedhu kun immoo objective argisiisa. Yesterday jechuun immoo time indication yookiin immoo yeroo kan inni argisiisu jechuudha. Afaan keenya yookiin afaan Oromoon ani kan jedhu kun kan inni argisiisu matima argisiisa. Kaleessa kan jedhu immoo time indication. Kubbaa kan jedhu kun immoo objective argisiisa jechuudha. Asitti immoo taphadhe kan jedhu kun immoo verbituu kan inni argisiisu yookiin immoo xumura isa lammaffaa argisiisa jechuudha. Example number 2. We arrived at this place last year kan jedhu kun nuti bara darbee iddoo kana dhufne. For example, look the structure of the statements. Caasaa hima kana gaasitti ilaaltu we kan jedhu nuti kan jedhu kun maal argisiisa? Subject yookiin matima. Bara kan darbe kan jedhu yeroo indication yookiin darbe argisiisa. Iddoodhaa dhufne kan jedhu immoo verbituu kan argisiisu jechuudha. They went to Adaamaa. Isaan Adaamaa deeman. Kanas akkasitti gaafa adda qoqqoodnu they subject went verbituu Adaamaa is objective. But it's not objective this place. Objective hin qabu jechuudha. Example number. He yelled until his mouth was inni hamma afaan isaa tarsa'utti wal fakkaatudha. Interrogative yookiin immoo bifa gaaffiitiin did plus subject plus verb waadidha. Did he arrive? Inni dhufee ture. Keywords yookiin immoo jechoota furtuu kanneen jedhaman kan adda baafachuu qabda. Yesterday, ago, before, back, last night, etc. Inni maal argisiisu? Jechi tokko gocha darbe kan isaan argisiisan waan ta'eef gaafii keessatti fuuldura irratti himni tokko yesterday, ago, before, back, last night qaba. Last year qaba taanaan filannoo keessatti verbituu filachuu qabdi jechuudha. Number 2. Past continuous tense. Hennaa keessaa taasisa. Past continuous tense kan jennu kun gocha yeroo darbe ta'ee progressive yookiin itti fufiinsa kan argisiisu jechuudha. Past continuous tense is a tense which describes past progressive action. Gocha yeroo darbe keessa raawwatama yeroo tokko itti fufaa ture kan argisiisu. For example, he was studying when I saved him. He was studying a progressive action for a specific period of time. Yeroon isa arge inni qo'annaa irra ture. Inni qo'annaa irra ture kan jedhu kun gochi kun yeroo ta'e tokkoof itti fufiinsa raawwachaa turuu isaaniitti argisiisa jechuudha. I was reading ani dubbisaa ture. They were reading isaan dubbisaa turan. Keyword kan jedhu kanas adda baafadhaa. Past perfect tense. A past perfect tense it expresses an action which was completed before another past action. Kana jechuun immoo Hennaa raawwima darbeenyaa kun kan inni ibsu
gochi darbe tokko gocha biroo dursee raawwachuusaa kan argisiisu immoo gochi biroo tokko hin xumuramin gochi biraa isa dursee xumuramuusaa argisiisa. Form of past perfect tense yookiin immoo caasan yookiin formiin Hennaa raaguma darbeenyaa kuni isa kana fakkaata. Innis subject plus had plus verb plus objective jechuudha. In the case of two successive actions of the past perfect tense is used with the first action. Gochoota walitti fufanii darbaa turan keessatti past perfect tense isa dursee raawwatamedha jechuudha. For example, the patient had died before the doctor arrived. Dhimma kana fakkeenya isaa xiyyeeffannoo ilaali. The patient had died before the doctor arrived. Dhukkubsatichi otoo doktorri otoo hin dhufin dura dhukkubsataan du'eera. Kamtu dursee raawwata? Dhukkubsataan du'u. Itti aansee doktorichi immoo dhaquu yookiin dhufuu argisiisa. Kanaafuu the patient had died is past perfect tense and successive tense is doctor arrived or successive action. Example 2. The patient died after the doctor had examined. Look this carefully. After examined or before examined, the patient died. After. So the first had examined is what? Past perfect tense. The successive action is patient died. Gochi tuufee raawwatan immoo dhukkubsataan du'uudha jechaadha. Erga doktorichi dhukkubsataa yaaliin booda dhukkubsataan du'eedha. Number 4. Past perfect continuous tense yookiin immoo Hennaa keessaa tarsiiqaa fi raaguma darbeenyaa jechuun dandeenya. Tarsiiqa osoo hin taane raaguma darbeenyaa itti fufaa jechuudha. A continuous action that was running for a period of time in the past. This indicates a continuous action that was running for a period of time in the past, not in the present, not in the future. Kun immoo kan inni argisiisu gochi yeroo darbe keessa yeroo murtaa'aa ta'e tokkoof fiigaa ture yookiin immoo itti fufaa ture argisiisa jechuudha. Take the formula of past perfect continuous tense structure yookiin caasaa isaa kana sammuutti qabadhu. Innis subject plus had plus been plus verb ing objective plus time frame yoo kan barbaachisu ta'e jechuudha. For example, he had been suffering from fever before he came here. Inni otoo asiin dhufin gubaadhaan miidhamaa tureera jedha. Gubaa jechuun fakkeenyaaf gubaa garaa ta'uu danda'a, kan qaama tokkoo ta'uu danda'a. Garuu yeroo murtaa'e tokkoof namni sun gubachaa turuu yookiin immoo gochi sun isarra turuusaa argisiisa jechuudha. Kanaaf past perfect continuous tense jechuudha. He had been waiting for an hour before she arrived. Ishiin dhufuun duratti inni sa'aatiidhaaf ishee eegaa ture kan jiru kun sa'aatii tokkoof isaa ta'u lamaaf isaa ta'u ishee eegaa turuu isaati kan inni argisiisu jechuudha. They had been fishing. Qurxummii kiyyeessaa turaniiru. Kun immoo time indication hin qabu garuu gochichi isaa kun itti fufaa turuusaa kan inni argisiisu ta'a. I had been working with company for 5 years. Kampanicha wajjin waggoota 5 hojjechaa ture kan jedhu argisiisa. In a past perfect continuous tense used for total duration of time from the starting point of action to ending point of action. Total duration of time turtii yeroo ta'e tokko fayyadamna. Starting point of action afaan fayyadamnu immoo yeroo gochi tokko itti jalqabame from kan jedhu. Fakkeenyaaf I had been working with the company from 2011 to 2016 kan jedhu kun bara 2011 irraa jalqabee hanga 2016 hojjechaa jiru. Starting point means 2011. He had been waiting for an hour before she arrived kan jedhu immoo otoo isheen dhufin inni sa'aatiidhaaf ishee eegaa ture kan jedhudha. Leesanii irraa kanuma irratti xumureen jira. Barnoota baay'ee bal'aa ta'ee fi gaafilee kanaan wal qabatan argachuudhaaf chaanaalii koo sabiskiraayib, laayikii fi sheer naa godhaan affeerraa kootii nagaatti.